سنيمتي جالل ربي آخراسي كنو كيستر الرأ جالل ربي الدنيا سي كنو قفتي ولنقبتو دنيا جبا في جالل نمك أبو في اللي ربي نمكن ديني بريدا كان أمو آخرا أمو نما جالة قفاف كإن ربي تنافي كنمني دنيا جالل ربي ولنقبتو osoo ka jaalala rabbiitiin wal qabatu taate silaa qaaruun in argatu ture. Kanaaf ikhwaani duniyaa tana keessatti aga jirru kan sababoota rizqiif daballii ta'an kan waan amma isinii lakkaa'e kana isin duraa ani ka itti dalagu rabbina haa taasisu rizqii jennu kana hunda keessa yoo rizqii halaalaa taate addunyaa tana keessatti akka waan jannata argatteeti ati jannatatti deemu ta'uu filadhu addunyaallee jiruu gammachuu ziinaa kee uffata kee durummaa rabbi si uffisee aakhiraa guyyaa fuula rabbii dhaabbattullee jannata akka argattu duniyumaa tanarratti rabbiin kadhadhu. maaliif jennaan almaalu walbanuuna ziinatul hayaati duniyaa qabeenyi kun ijoolleen bareedumina jiruu duniyaati jedhan duniyaan tun akka waan qabeenya malee hin bareenneeti duniyaan tun akka waan hiree rizqii bal'oo malee hin bareenneeti yaa duniyaa jedhee siyaame oo jettee na jalaa oowwaatte ati bubbuleedha magarroodha garii jalaa diddee garii jalaa oowwaatte xaphii jaalala keetii quufuu dadhabe jaalalli duniyaa aga nama ruuhin nama keessa jirtu nama keessa